hasilina dalagurra miqqeenyaawna qotot ya sanif jara keenya miqqanyummaa keessa wanni nu argannu hin jiru Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh infalfalina infitadha ko infalfalina falfalli eennu nama tabbabaase hin qabu yoga sidebise male yoga didemte male falfalte nama caalu tokko nargitu da jara keenya video bada meeqa like godartan video babbareeda onni namni dalagu me amma video kana fakkeenya anama video ke heddu virali ba indalaga namni like itu nama muraasa jechu maali sini godha yo nama guddiftan homa kiisi teessanii ba'an jirtan kanaafu yeah. So ndaga baanu yu gale barbaren already godera account sadin qaba sadanunu godera already so jarri kanum akuma galen akalalanu pini godif na please oromon comment register hammu madaqati post goda thank you ayyih galato meeduriya Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum assalam wa rahmatullahi Akkam fayyaa jirtu nagaadha jirra abdi Ugaa rabbi dubbachuudhaan laayifii illee galee hin beeku amma Nasrii dubbataara sanni aaree dubbataaruu dhageen laayifii galee Nasrii an qaamaan illee bareechee hin beekaa waggaa yoo bicate waggaa 3-4 kana nan beekaani Nasriin Oromoodhumatti bahee gaafachuun qabu dhugaa rabbi an parsanaalii nan beekaa Nasrii nama hojii maraatiin keessaa Oromoodhaaf waan gaarii hojjetaaran kan ijoollee Oromoo mataa qabachiisaaran jedhaman qubaan lakkaaman keessaa meebi tokkoffaa ta'a dhugaa rabbi dubbachuudha gatiin fuunduree koo jiru miti namni nasi chaale waan guddaa hojjetu just Oromoo waan inni ta'eef qofaaf proud ta'uu qabda sigale dhugaa rabbi dubbachuudhaaf Nasriin dhugaadhuma rabbi dubbachuudhaaf gabbeedhuma gaafachuun qabu like akkana godha jechuudha garuu nu dadhabaa waan taaniif kubsateeraadhuma jedhamnaan jechuudha Nasriin kun nama qaqqabu keessaa tokkoffaadha Alhamdulillah na qofa bitun dai nama danuudhaaf jechuudha kanaan duras dhagees argees waan an beekufanis nitti dubbataa jira an biyya Dubai keessa jiraadha nam beekanii qaamanillee waliillee nyaadhee dhugee beekaa nama ijoollee Oromootiif qaqqabu nama khayrii nama niyyatu namallee dubbatee nama asqayyamu miti gurbaan kun baazawee kanaaf jennaan inni gabbeedhuma kana gaafachuullee hin qabu nuuf yeelloodha kanaaf jennaan amma haasasinillee ittiin baay'isu Nasri pini godi amma comment irratti iyyuu originally page jara pini godi joleen hundinuu immoo follow godhanu gabbeellee gaafachuu qabu wallahi laan gurbaa wallahi sanaaf jechuudha laan page isaa iyyuu follow godheeraaf maaliif an follow godhee fi wanni birree argatu ta'e wanti narraa hafu hin jiru garuu gurbaan kun maatii qabaa maal qabaa amni keenya ijoolleen biyya arabaa dhufnu hundi keenya iyyuu maatii yeessaarraa biyya arabaa dhufne malee nu darbeetiif miti kana nan gurbaan kun utuu birree argate isaaf gaariidha jedhee follow godheeraa fi Nasriin immoo akka ijoollee Oromoo ta'e akka ijoollee Oromoo qofaatu hin ta'in akka ijoollee community Imaraati keessatti jiru waa gaarii hojjetaaruuf inkaan ijoollee Oromootiif miti ijoollee saba biraatiif illee gurra mucaan tokko rakkadde akkana viizaa jenna tolaan siifan hojjechiisaa kottu jedhee viidiyoo isaallee gad dhaga'an ture kana jennaan namni gaafa qabu nama kabachiisa baay'isawee qabaachuu namaan jibbinaasin argachuu namaan jibbinaa namni gaafa qabu nama kabachiisa yoo nama keerraa liqeeffatta nama kee siyaasa akkamsiisa nama kee si nyaachisa namni kamiyyuu haa qabaatu keessaayyuu sabni kan kee kana afaan tokko waliin dubbatu qabaachuu isaa gammaduu qabna kana jennaan oduu sinittiin baay'isu follow godhaa piinii godhe amma Nasriyaati page isaa originally asirratti piinii godhe comment irratti amma kara 1400 jira namni kun hundinuu follow godhe immoo innaa waliif share godhu inshallah you deserve better brother okay miira keessan galini ishi si jaallanaa si kabajna obboleessoo guyyaa gaarii isiniif haa ta'u galatoomi abdii koo naaf ishi
Jalqaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra asirra jirtan kun hundiyyuu warra jala jirtanillee dhiifama yoo jecha keessatti isin aarsinu ta'e dhiifama nu godhaati. Ani gaafiin isinirraa qaba warra asirra jiru warra jala kana jirullee fakkeessuu kan odoo dhiisne ni guddata ture ilmi namaa. Tokkoffaa dheengaddaa gaafa Mansuur Jamaal Gurbaa kaanii wanna dhiyeesse hatta nama fooloo 10 qabutu dalageef jara kenna. Maa wal sobne nama. Wal sobuun barbaadu. Nama fooloo 10 qabutu dalagaafi ture. Sigalee gaafa ka ambaa ni jajjabaattu xiqqaalleen guddaalleen jechuudha. Sigalee gaafa ka ambaa ni jajjabaattu garuu gaafa kenna jedhan maal goona waa ofii argannaa bakka kana rakkoon nu keessa jiru dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Rakkoon ilmuuma namaa keessa jiru iyyuu ka ofiitti ni falfalaa ka ambaa ni jabeessa. Gaafa sana wala feemasii ni nafne wala warra asirraa feemasii jedhee taphatu warra geemii taphataa bulu kana warra attaa viidiyoo takka takka waraabu gaafa sana mucaasanii sirriitti dalagaa turtan jechuudha. Gaafa Mansuur 500 maal dhiyeesse san. Sinigalee har'a garuu erga dubbatamuu eegalee baatii jala deemaa jiran fakkaate almost akkasuma natti fakkaata. Guyyaa 20. Akkas waan akkasii tanuu akka dhagaye. Anumarraayyuu achi kaasee viidiyoo tokko bareedamaan dalage. An namoota tokko tokko arge feemasii bakeenya keessaa maal godhanii aftaamii badhaasan. Nu fa'aan badhaasan. Maa obboleessa kiyya. Maa rabbuman sodaattanii. Maa siif hin oolu. Yookiin Naasirii inni beeytanii. Naasir nama waa'ee gandaa haasa'uu miti, nama waa'ee amantaa haasa'uu miti. Wallahi an dhiyoo kana viidiyoo dheengadda moo yoo minni mucayyoo takkaaf dalage mucayyoo asirratti viidiyoo na dalagaa maalii na hojjetu deeman jetteeta. Wallahi mimmaantu na qabe gisee inni viidiyoo san dalage jechuudha. Gara laafummaan namaa walirra caala jechuudha. Nama kamiyyuu gara laafummaa walirra caala. Wal sobuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu namni 20-30 yoo ilaale namni 10 achii dhaqee yoo fooloo godhe hin dabala jechuudha. Namni 20-30 ta'a waan biraatii miti jechuudha. Namni 2,000 namni viidiyoo yeroo amma dalage nama 3,000 4,000 gadi hin daawwatamuuf viidiyoon abbaa fedheewu. Namnummaan sun jala poost yoo gootan nama san keessaa namni 5 kan Naasir jaalatu dhaqee yoo fooloo godhe waa dabala malee hin irratu jechuudha. Hundi keenya anarraayyuu achi kaasee kaanee viidiyoo haa hojjennu viidiyoo sana irratti anamma wallahi yoo inni sarchi godhu jechuudha gurbaa amma fooloo godhaa jedhan kana laaka'ee dhiyoo kana nama 58 arge fast delivery jedhan kana nama 58 wiigi jalaa ga'e kamiin fooloo godha jedhee tokkokkii kanaan godhee jira tokkokkii xiqqaa tokkoon hin godha jedhee ka walii godhu wallaalee biraa deemu. Sigalee tokko 40 wayii qaba tokko 30 wayii qaba tokko 20 wayii qaba tokko 10 wayii qaba tokko ammoo warra 100 wayii qabu fa'aadha. Sigalee maashaallah jedheen dhiisee jechuudha kan godhu wallaalee jechuudha. Soo kanaaf miqqanyummaa kana mara odoo walirraa dhiisne gaafa kan namaati jedhan maqaa nama saniitu dhooytanii hin baafattan. Dhayxanii viidiyoo hojjettanii fi akka amaara san guddisan akka maalii godhan gootanii itti hoccanii jechuudha. Kanaafuu kijiba keessaa baanee dhaynee fooloo goonu isiniin jedha galatoomaan gana isinitti hin dheeressu namoota jira waan ta'eef. Waan takkitti jedhee tokkummaadhaa dabarsaa as biratti tokkummaan namoota awwala gaafa chaalenjii kun eegalame na waliin dhaabatan keessaa tokko. Alaabaa dhaafamoo haa dhiisu bakka naa qabdu. Laal. Warri feemasii miidiyaa irratti fooloo baay'ee qabdan maal qabdan kunniin mee namni ebalu jechuun barbaadu. Namni gaafa geemii keessanii ani waan danda'u leencarraa kaasee haga adurreetiin maan ta'in waa puushin godhin mee eenyuni. Ebalu hin jedhu maqaa keessatti dha'u isin uf beektan tokkoon keessan. Namni Nasriin gaafa geemii kiyyaa irratti hin argamne waa hin goone geemii amma dhiyoo kana waggaa takkaa lamaasiitiin dur irraa hin beektan har'allee isinumatu asirra jira waan ta'eef. Namni an irratti hin hirmaatin mee eenyunni. An hoome gizee kiinno 2021 isinii galee 2021 yoo san ilufaa nama muraasa giftari fa'aadhiin fa'a warra duraan yeroo san waliin turu. Abu Amiraa waliin taphadhee san keessaa iyyuu birrii 50,000 ummata keenya kabeeleef ustaaz ibsaa fa'aatti ofirraa galchee birrii san. Sani as mee eessa bira geemii taphadhee